bitchaanjasite waa'ee irrachaatiin gartee arrantana sa'aatii kanatti gabbaatee waa'ee irrachaa ibsuudhaaf waa'ee gartee amantii ololuudhaaf yuutuubii isaanii naggaadee heddummeeffachuudhaaf gabbaanii waan hin taane warreen haasamutu jira. Nuti gartee darasaan nyaara kuullattee googaraa kaattee deemtuu miti. Diin itti dhalannee itti guddannee itti as geenye. Akaakuu fi abaaburraa diin hin dhufne. Namni gartee waan haraam waan halaal amma nutti himuu miti. Darasaa kashlabbeetun waan haraamii fi waan halaal isaan nutti himan. Isaan dura beeyna nuti. Irrachi akka haraam ta'es ni beeyna. Irrachi warra ummata muslimaatiif akka hin ta'inis ni beeyna. Garuu arraan tana isaan kuulii dibatanii gabbaanii dalagachuu qaban naggaadee yuutuubii ta'uu qaban. Nuti kaayoon nuti kaleessa amantaa teenya. Kabajaa itti dhabdeef oromummaan keenya salphateeti. Oromummaan keenya salphateet amantaa keenya gaggeeffachuu dadhabne. Dubbii fattaanuun hin barbaachisu. Sheekotii ammaata yoo rooba kadhadhaa jetteen roobni hin roobne sheekotiidhaatun rooba kadhattee rabbiirraa waan arganne sheekotii kiyyibdu nuti dur darasummaa deemaa turre sheekotiin ulamaayin gaafa san diin quraana nu qaraasiftu yoo gatteessee guyyaa tokko yaa rabbi jette gaafa roobni dhabamee jee yaa rabbi jette guyyaa san rabbi roobaaf. Sheekotiin ammaa sheekotii zaalima sheekotii kijibdu darasaa kijibdu osoo hin qareena haguma takka irraa dhageesse maareen haraami jinniin haraami zittiin haraami jettee nutti himti. Nuti irrachi akka haraam ta'e ni beekna. Maali nuti wanni nuti hubachuu qabnu sheekotii goggoytuu tana dhaga'uu qabnu. Sheekotii keessaa sheekamiinii biroo faadha warra kokkoflee nama taphachiisee waa namatti himu warra akkasiisani. Amma tokko sheemmaas jaanii minisootaa sana ta'a jaarsa kijibaa deemee dalagachuu dhiise sheekotii goggoytuu yeroo ishiin rabbi kadhatte roobni roobneef. Amata meeqa darasummaa deemne nuti sheeyni durgizee gattaa'e yaa rabbi jee roobni akkasuma roobaaf. Innaayi rabbii walquba qabaatu taammaatu waan kana dalaytii dubbii waliin laaquu kuulii kuullatu dubbii fattaaludha sheekotiin darasaan ammaa. Kijibduu nuti irrachi akka haraam ta'e ni beeyna isaan nutti himan ni beeyna. Garuu immoo rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaami wanti tokko yoo sitti jabaate haalli hamaan tokko yoo si qunname ifin balleessinii haala san gartee itti makamiiti achi keessaa bahi diingan kee baballeessi kabar yeesee ifidhaan namni sitti dhufe yeroo saniif okkeettee harkaa baate diin hambisuudha qabda diin babal'isuu jechuutu jira. Asuma mataa gubbaa fudhatanii afaan arabii qaraanii mataa gubbaan waan haraam waan halaal sitti odeessuudha dalagaan isaanii. Kun sirrii miti. Amma fakkeenyaaf irrachi haraam ta'u amanni kun naannee amata tokko guutuu naannee guyyaa 360 qabna as jidduutti waa'ee irrachaadha waan haraam waan halaal maaliif hin himin yoo yuutuubii naggaatummaa ta'uu baate yoo naggataaf deemuu baate maaliif himu oola Abu Maas jaanii amma minisootaa kana gabbee kashlabbee akkasaa waliif gurrate jannata isinii warri namaa kanu